አያንቱ ካስፈራራች ለሽ እኛን አትፈራም እንደኛን አትፈራም አያንቱን ብቻ ነው እናስመናት ሰይዲ በእናትህ እሺ እኮ ቆሽ ለማንኛውም يا الشمار كفوني أكم جرتاني كوجنتوتا في هوردوفتوتا كو أنغان قبا جلت ربي يسن سكنا قبدن أبدين قبا ربي براي إيغا كوجنتوتا هوردوفتوتا كو سامونا كان سن راب بديت نجرات كو خرا غطري ديمي نيتوركين هنجرو جچودا اچ كيسا نيتوركي كان واي فاي جتو ديساتي دايركت ما كانتين نما دولنيو هنجرو سابا كنران كان كاي وسوني يادين دينغت غربي ياديمي حالا كانان سن راب بدي سننجرا ايغان جدو كان كيسا وابا يتوتوري ايغا وابا يارغتاني جرتو egaa akka carratee viidiyoo wayii kan dhiyoo kana lakkifame kan Saidoo Faagaa fan argee jiru waan baay'ee tokko jechuudha nama intani jedhudha akkuma beekamutti shira irratti xaxaa turan Saidoo irratti garuu kana manna amalumaan jechuudha amalumaan walii galanii amalumaan qabanii osoo akka paaspoortii ishee irraa fudhattu akkasuma immoo wanta inni jedheen akkuma dhageessanii yoo dhuguma paaspoortii kee hin barbaadda ta'ee naman ani naaf kenni jedheenitti meemoriin kan koo erga Sumayyaa bira jiraatee naman ani naaf kenni jedheenitti naaf kennitu kan jedhu dubbateeti ture jechuudha akkasuma immoo iccitii jabduun akka jirtu dubbateeti ture ayyuu fi Saidoo jidduu iccitii jabduun akka jirtu jechuudha dubbataati ture jechuudha yoo meemoriin kun dhufee galuu baatee yookiin immoo salaamin bakka jirtu qabdee fiduu baattee waa'ee meemorii kanaatiin wal qabatee iccitii jabduu waan ittiin na sodaachisaa jirtu ayyuun harka shiitii qabdusu jira kanaaf iyyuu meemoriin sun dhufuu baatee anas jireenya kan kootiif baay'ee sodaachisaadha sababa kana ta'eefu meemorichi naaf dhufuu qabaadha jechuudha kanneen jechaati turu akkuma viidiyoo isaanirraa dhaggeeffattanitti egaa mana salaamit irratti jechuudha viidiyochi kan lakkifame achirraan arkee namoonni baay'een keessan arkitan jedhee abdiin qaba hawaan ka akkuma beekamu salaamin jalqabarraa kaastee gaafa sana dawwaltee kan waamtee gaafa inni meemoriidhaaf jedhee raawwatee paaspoortii ishee irraa fudhatu ishiitu waamee ture ammas immoo ka akka inni paaspoortii isheedhaaf deebisuuf kan dhiphataa jiru kan cannaqamaa jiru hawaadhuma jechuudha akkasuma salaamin baay'ee tokko dhiphattee bu'aa akka jirtu hundi keenya argaatii jirra jechuudha so bakka kanatti amma Saidooni ani meemorii dhimma irraan qabu garuu waan rakkina natti ta'etu jira jechaati jechuudha kan inni jiru in ulfaata wanti isaa baay'ee tokko ulfaata waan rakkoo natti ta'etu jira waan ayyuun ittiin na sodaachisaa jirtutu jira sababa kana ta'eefu dirqama meemoriin kun naaf dhufuu qaba meemoriin kun naa kennamuu qaba meemoriin kun jechaati jechuudha kan inni jechaati jiru akkuma beekamu mucattii aga ammaatitti akkan argannedha haadha mucaa yookiin immoo mucaan achitti dhalee qaba isa jedhame sana aga ammaatti akkan argateenidha jechuudha kan dubbataati jiru jechuudha sagalee sana keessatti akka dhaggeeffannetti surmayyuu salaamidhaan situ dhokseetii jira jedheetti dubbataa ture salaamin immoo anoo paaspoortii of harkaa hin qabu akkamiinin deemee raawwadhee waan kana gochuu danda'a jetteeti kan ishiin dubbataati jirte akkuma beekamu namoonni baay'een salaamidhaanii hin qabdee namoonni baay'een akkasnaan jechaa turanii salaamii qabdee daffaramtee miraamee jechaati kan isaan turanii ani salaamidhaanii miti nama kamiyyuu warra qabamee daffaramee wanti baay'een isaan irra ga'uu ani bira dhaabadhee tanan bakka isaan rakkatanitti bakka isaan miidhamanitti bira dhaabadheen isaan gargaaraa ture malee ani amala akkasiin qabu amalan ittiin maallaqa ittiin namarraa fudhadhu akkasuma immoo amalan ittiin waan gadhee waan hin taane namarra hojjedhu hin qabuudhaan jechuudha inni dubbataati ture waan salaamin dhala duraani ka akkas jetteetti natti fakkaate kan dubbataame ture akkasuma immoo namoonni akkas jedhaa haasaa turan natti fakkaate akkuma jalqabarratti isiniin jedhe ka ani samuuna kana guyyaa afuriif gara onlaayinii irraan turre waan ta'eef viidiyoo isaa keessatti akka dhaggeeffadhetti haala kanaan jechuudha kan dubbataati ture waan baay'ee takka nama dabbaru jechuudha wanni kuni maaliifini Saidoo waan kana hin godha jennes waayaan nuti garuu immoo wantumti isatti dhiphina taatee silaa yeroo kanatti waan kana dubbatu hin qabu waa'ee meemorii kana waa'ee mucaa kana haxxarraachuu qaba waa'ee mucaa kana haxxarraatee
ilmoo isaa kana arkuu qaba, haadha manaasaa kana arkuu qaba. Isaaniif jedhee kan biyya irratti ittiin asiif achi deemaa jiru kana jennee namoonni baay'een keenya dubbataatii turre jechuudha. So ammas immoo haalli inni itti jechaati jiru egaa haala rakkisaa akka ta'edha jechuudha. Meemooriin kun yoo argamuu baate waan hiccitii jabaa ayyuun qabattee akka jalaa jirtudha jechuudha kan inni jedhu. Kunuu dubbii tokko jechuudha, waan nama sodaachisu tokkodha jechuudha. Namti kunuyyuu maaliifini iccitiin ayyuun jalaa qabattee jirtu kun maalidha kan jedhamu gaafii guddaa namatti ta'a jechuudha. Maalidha wanti ayyuun ittiin sodaachisaa jirtu? Akkuma beekamu hawaan maalii qullaa keessi waraabdee jirti jechaaniti jechuudha kan isheen turte. Akkuma hawaan jette kana guyyaa tokko dubbattee turte. Ayyuun yoo yaadattu taatanii viidiyoo irratti waanan viidiyoon kana dura waraabee jetteen, viidiyoon kana dura sirraa waraabee yeroo wajjin ciisuudhaaf deemnu yeroo waan tokko viidiyoon sirraa waraabee gadi lakkisa jetteen jechuudha. So Saidoon xiqqoo wanti sodaa itti ta'es kana natti fakkaata. Kanaaf sodaachisaa jiraachuu dandeessi. Innis immoo dhugaadha. Namni tokko erga nama tokko wajjin jiraatee firii taatee jiraatta, uffata mitiitii waanuma tokko hin saalfattu jechuudha. Irsaaf niitii ta'anii waliin jiraachuu jechuun egaa waan baay'eedha ka maal sitti maa hin beektan hundi keessan warri abbaa manaa godhatanii akkasuma haadha manaa godhatanii jirtanii hin beektu waan ta'eef kanaafiyyuu kun ilma nama sodaachisa. Haadha manaa waan fedhe biratti gochuu danda'u, abbaa manaa waan fedhan biratti danda'u. So wanni kun immoo amanamummaa keessa darbee gaafa ittiin doorsisa ta'us jiraachuu danda'a. Kana irratti so kanaafiyyuu kuni jechuudha amanamummaa waliif dhabuu akkasuma immoo waliif yaaduu dadhabuudha jechuudha. Kanaaf ayyuun balleessa guddaa akka hojjettedha. Waa'ee sanaati irratti illee namoonni baay'een keenya yeroo sana dubbataatii turre. Ammas Saidoo wanti isa sodaachisee akkasittiin waa'ee daa'ima kanarra dabarsee waa'ee meemoorii kanaaf akkasitti gadi jabeessee isa dubbisu iccitiidhuma kanaa ta'uu danda'a. Iccitii biraas yoo ta'e egaa nuti wanti nuti beeknu hin jiru, garuu iccitii jabaa ta'ee nama sodaachisu iccituma kana jenneeti jechuudha kan nuti yaadnu. Kanaaf hawaan akka yaada ishiitti qabnee raawwanneet irraa fuuna jechaa jechuudha kan isheen turte. Garuu immoo salaamiin lakkii nagaadhumaan gaafannee raawwannee kadhanneetuma akka inni nuuf kennu gaafanna. Yoo immoo har'aa nagaadhaan gaafachuu baannee haala lolaatiin yookiin immoo qabnee irraa fuuna jennee baatee dhufuu dhiisuu danda'a. Harka isaatti qabatee dhufuu dhiisuu danda'a. Gaafa akkasittiin humnaan qabnee irraa fuudhuudhaaf jennee isa harkaa dhabnee gaafa biraanuu kennuu dhiisuu danda'a. Mucattiin dhuguma jechuudha beektuudha, barattuudha jechuudha isa dhugaa dubbachuufi. Akkuma jedhame ani gowwaa miti kanan baadhee deemuuf jechaan ture jechuudha akkuma dhageenyetti. So harkaa hin qabu ture jechuudha. Maaliif innis baatee maa deemare? Paaspoortii namaa baatanii deemu jechuun wanjala ofumaafuu jechuudha. So iddoo kanatti bilxii taate jechuudha salaamini. Egaa innaa dhumarratti hawaan gaafa dubbiitti babbaa'istu egaa innis aarii faana egaa waan ta'e jedhee bahe natti fakkaata. Waa akkas achitti darbatee haa ta'u rukutee haa ta'u wanna ta'e godheera garuu. So baay'ee ulfaata. Namni tokko ofis kabachiisuun barbaachisaadha, namas kabajuun barbaachisaadha. Kanaafuu waa'een isaanii garuma ulfaatatti deemaa jira. Amma salaamiin baay'ee tokko bo'aa jirti suma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee bo'aa jirti jechuudha. Wanti ishii boochisu maa inni biyya ormaa keessa jirti. Biyya ormaa kana keessaa gara bahaaratiinis nan deema jettee yeroo ammaa kanatti namni akka dhumaa jiru argaatii jirtu hundi keessanuyyuu haalichi ulfaataadha. Nan bahaa jettee paaspoortiidhaan alatti biyya ormaa kana keessaa bahuun hin danda'amu. Bahuu biyya keessaa baatee gara biyya biraa deemuu mitiiti. Achuma keessayyuu qalbii kee guutuudhaan deemuu hin dandeessu. Gadi baatee suuqidhuma baatee waan tokko bitachuudhaaf waan tokko alarraa gadi baatee fudhachuudhaaf gaafa waraqaa eenyummaa keetii harkaa hin qabaanne si sodaachisa jechuudha. So kanaafiyyuu salaamiin baay'ee sodaa guddaa keessa galteeti kan isheen jirtu. Saidoon immoo waa'ee meemoorii irratti dhaabbatee jira. Waa'een talaatiif dhiisii
erga ati intalitti achi waan tokko hin goone taate erga dhimma keessaan qabaanne taate bakka isheen jirtu deemee barbaade yoomiyyuu haa ta'uti deemee barbaade ani dhimma koo nan xumuradha garuu dhimma kana qofa xumuriidhaan kan inni isaan biraa baheetii deemee furmaata tokko wanti isaan argatan hin jiru jechuudha yoo miimoorii kana nama naaf kenni jedheenitti Sumayyaan fuutee kennite